yoo rabbiin siinaa fi dirqamtee osoo hin taane isuma tanaa jii bakkuma haree 20 irraa baaftee 30 irraa baaftee nama gargaaraa turte san arrallee riyaaluma lamallee taatu doolara takkallee taatu waan rabbi isinii mijjeessi akkaawuntii isin qabdu irratti galchaaf galatooma Oromooyi obboleetii akkaawuntii ta'e maddu. Ayyee. Senja. Apa kana Mani raga pada kaisa jirtu. Ergina ke kaisa na ergi messenger ma kaser messenger ke dinna katal asir. Ana sini maafi. Ayye. Obboleessa kiyya gargaarsa kana kadhachaa oolu dadhabne yoo rabbiin suma biiliyeenera godhee kasit dhufee hunda miiliyoona hangalchite akkam jedhu. Esila. Rakkanne abasu. Rabbiin biraa kan uumar. Indanda'u haaliini. Indanna rabbi biraa kan bigayri hisaab rabbi nutti kan ulama hundatti. Awoo biiliyeenan sibira guutee inshaallah hoggaa isaan dhufan osoo hawaasa duran finne nama akkasii raabsu rabbi isin haa godhu boo inshaallah hunduma keessan. Akkasii hawaasni keenya ilmaan qabdii ilmaan kana wajjin biyya bakkaa keessa jirti haalli amma biyya teenya jiru hedduu ulfaataadha. Abbaa waraqaa qabe abbaa waraqaa hin qabne nama hundaa'uu qabaa jiranii niiraa kannitee fi harkisanii kanaafuu gargaara. Kanatti ergite kun akkaawuntii obsaa ta'etu tana akkaawuntiin. Warra biyyaati. Okay. Asirra barreessita moo komantii yola barreessan? Biyya galuu adda? Biyya tinggal pada ilman kiyya kamiin godhe. Akkamiin galfattaree hin galtan malee nuti kennitee galtan? Amma birrii bakkitti laafuu fi biyyuman laafaaf amma faayiroo gargaaraa achi gargaararra biyyuman laafaaf karaa gabaabaa. Sanboota isii tokko godhatu beekaa. Akkaawuntiin ta'e nuti. Akkaawuntiin ta'e obboleessa kiyyaati. Tanamaan duraan gisee waa qabu irratti erguufi turu. Ayyee rakkoon qabu. Bareedduu hirna. Asirra barreessita moo afaaniin himaa? Laa afaanumaaniif afaanii abbaan rabbi dhiiraa fi faamilii waan dandeessa irra darbaa fi akkaawuntii kana irratti. Okay, akkaawuntii dhageeffadha isiniif himaa. Kuma takka qabadhaa faamilii. Abbaan rabbi dandeessisee irra dabarsaa fi kuma takka 28 muutu godhadhooti. Irraan isinii deebi'a kuma takka 28 82 23 28 lama irraan deebi'a dhageeffadhaa. Kuma takka 28 82 23 28 lama. Maqaan eenyu jaa? Muut kaafadhu. Obsaa Mahammad. Obsaa Mahammad. Maqaan Obsaa Mahammad jaa? Waan dandeettaniin bira fadha faamilee. Waan dandeettaniin. Namoonni karaa mo'aa karaa hawaalaatiin gargaaruu dandeettan immootu maqaan kee Muniiraa eenyuuti? Muniiraa Mahammadii lakkoofsa bilbila keetiiti himadhu. Duwwaa 10 takka. 40 takka. Duwwaa 10 takka 40 takka. 26. 26. Duwwaa 9. Duwwaa 9. 47. 47 lakkoofsa isii kana hundi keessa. Nama galchaa dirqamaa miti asirra seenuun rakkataa gargaaru wachum jala taa'ee gargaara. Min taaragaalee dilaa hiwwatu. Rabbi keetiin gargaarta. Halo? Firoo hirna? Halo? Firoo? Nagalchaa hin gargaaraa jira gizee oseere yaa dubbatu. Firoo dubbatu? Galchin boo waan akkana sana amatu maal gargaaraa ati buusee irraa kan. Ekeji baa. Si akkasaa saru
Rabbu ma yaje gargara wanda ne tane account ne rat. Oh, dibbu mala ya wali dar bitari chawta na galchu ne tanamni ko mazaligu. Gargarta gudda of mirina. Gudda of mirina. Dibbu mala madar bafi. Dibbu mala sadi. Wala dar bafi. Wan gudda goza. Kare tana kare dibbu mala wala tani chawta ka gamma chifta. Rai bina kare dibbu mala. Mate ko dar bafi. Dibba tadi. Akaunti jalatti hedduun barreessina wanti godha. Mee afaananii miif ati ibsa. Akauntiin isi 1,000 takka 12 12 88 88 22 22 82 sirrii miti akauntii. Eenyutu akauntii tana barreessu jira taatun akauntii sirrii miti. Tanaaf hin jaabar. 12 jiru. 1,000 takka. 1,000 takka. Dhaggeeffatu akilee munii asirratti akauntii waan biraa dhiisi. 1,000 takka. 28 28 82 82 23 23 28 28 lama. Qabadha hundi keessa waan dandeettan bira qabadha faamile. 1,000 takka 28 22 23 Ewa. 82 Ewa. 28 lama. 1,000 takka 28 82 23 28 lama. Obsama mati maka. Waan dandeettan bira qabadha faamile. Udochi Ramadan day tayo bira awar bit hilafate. Thank you so much. Asoo jiraasa. Isiin kaayiroo jirtu obboleeyyan. Haadha ilmaan lamaati. Abbaan mana. Isiin kaayiroo jirtu. Waan dandeessaniin gargaara inshaallah. Hundi keessa waan dandeettan bira. Tanto. Hello? NS? Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaa jirtu? Egaa. Asli guyyaalee si barbaadaa ture mucatti wayii suudii keessatti yaramni tumtee gad darbiteetti isaa sagalee nuu taata jennaan. Maa kunuuta sagalee taafii jirtu sun. Bakka meeqatti hukuta sira warri koomentii kun maal ta'an borkootu lubbu. Dhugaa tumtee kun akka malee oduu viidiyoo wannaa si ergaa ala gad darbitee mucatti akka malee irra jirti. Boqqotti qoboora kan qoytun jala haa baatu. Sunillee dhimma nafseeti garuu dulaaltee fi bareeda. Kana dhiisee san ilaalaa. Okey ishii garuu akkuma yaadde godhi garuu. Ashi bakka. Akka ayyaade tana geessee ka'ee sanitti taruudha. Ati akkam yaadde? Ishii rakkoon qabu ishii. Akkas yaadde. Akka ayyaade tana gara tokkotti qabee sanitti taruu yaade. Isin akkam yaadde? Ila, please, yeroo rakkataan tokko gasira jiru. Hedduu ulfaata ilmaanii wajjin as keessatti biyya bakkaa keessatti haalli amma jiru hedduu ulfaataadha. Waan dandeessanii bira dhaabbadhaa. Baarakallahu fiikum. Yaa jamaa bira dhaabbadhaa. Baarakallahu. Oh. Salam alaikum. Waalaikum salam. Kami Nagia. Nagia. Bayada. Paya, nabeita. Agam. Jibarat. Sena sporti jibarat amina. Oh, sena hoji sporti barata. Quran alle si uji rimba. Quran alle hoji karata. Nagia. Gargaara yaa jamaa.
kolfin asli hin boyaare ma qabayo taate walumaan nu qabaa jirani maal hin boyaare walumaan rakkoo keessa jirra gargaara waan dandeettani Mana kolfin asli. abaan barana maate ana miti abu sabradin no sor gidan dibtu forisi yo gabbaan kan naman dhiibtu Namu abbaa fedhe hundi sanboo warra areedaa